هريفي دو في تكون سن التركيز مقا غرغارم توتا إلالا غرناف غرنتا كنو كليستي ساني نمون نكون هنغر غارا منتون تاني اتدربتا موان تهين آتيب جيتشا جروتا كان ليستي ساني فلدي أجاس ديبي مغالون ندفاني مغالا شامبو كبتاني جرن جارتين اچي كيسا جرو مي نوفكال شامي نمان أونلاين إسني أفير بالبلاتي حالا كيسا تريف أكا اتتريف أكا اتجرو نمان اتمو دندو تكون إسني أفير نما حالا بيجيسون كي تجرو خنان طول جواتي سنتمو فجرو خنان ولركا فوني سنتمنا بالبلانا إسني أفير يدورت قدر مسمار لنا وانتي إسان كي تجرن وانتا نتو أفي كي نادو بني همني حاسوفني فتو دندين يوتناتي دوبرتوتا نما دقدمي جعل لكاي لكو باتني كان ديمن يوتنا أما سينا نما سديوتو سنين كاتنين در هادا أبا منا مرمكوتاني مجان بيلاتي غروري ركوتي أجيسي أما مودي سيسري رجل توقع أبا نمني كودا لما جينا ساعت دوئي نمني كودا لما جينا ساعت دوئي أوالي بي نما وانقود واللالي رقا ركنوتا كيسا بيك غودين سنتما ركنا سنتمون كيام فرماتا وان سديد ان غوچو اكا دندي وانن تلما مفجچن سكنا ابجدي سنينجا asumaanin keessummaa kiyyeessanii fafeera mee wanta achi jiru haala achi jiru akkamitti akka inni nuuf ibsu ilaalla. Hayyee ashama akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha daawwattoonni keenya laayiviidhaatiin toorarra ta'anii si dhaggeeffachuuf qophaa'anii jiru. Mee wanta shaambuutti argameef argine dabalatee haala isaan itti jiran sodaa qabduuf wanta jiru hundumaadha. Namoota amma wanti Oromoo isaan ilaallatu dhaggeeffattoota ta'anii jiran kanaatiif wanta beektuudhaatiif wanta argite ati nama haala ammaa keessatti abbaa kee dhabee fi akkoo kee dhabee fi obboleessa haadha keetii dhabeedha mee jedhe. Tole sagaleen kun dhaga'ama deema yaada hundumti keessanuu maqaan koo ani yoomin jedhama. Mee namoonni dhagaa jirtan yoo dhaga'ama ta'e lakkoofsa tokkodhaatiin nu beeksisa. Sagaleen bilbila kanarraa dhaga'ama akka jiru namoonni dhagaa jirtan lakkoofsa tokko tuqaan dhaggeeffannaan na hubachiisaanii dhaga'ama bilbila kanarraa kan haasa'amaa jiru. Yoomi hayyee itti fufi eeyyee ni dhaga'ama jechuu jira. Tole haa ta'u ani gaa akkuma beekamu dhalataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaarragaa Jaartee magaalaa Aliboo Duwwaa tokkooti. Haaluma amma jiru kanaan ani sababuma kanaan abbaa koos dhaabeen jira akka yaakoo kan haadha harmee kooti obboleessa harmee kooti obboleessi koo waayilli koo kan waliin hojjennu daaniin quba qabaa argee ture akka carraa nuti gargaarsaaf naannoo san deemnee turre haaluma achi nu geenyoon inni boqotee kaleessa yookaan engadda kanneen awwaalchallee awwaallu dhabnee reeffa isaatii mana yaalaatii baafnee lafatti geessinu dhabne baay'ee rakkanne baay'ee gidirfamne dhumarratti cherchii muluu wangeelii bakka itti awwaalamu nuuf kennanii bakka awwaalaatti dhaqannee awwaalle
walumaa galatti inni kun haa ta'u maaliif jennaan inni du'ee inni jiru moo jiraatu inni du'ee baafateera maaliif jennaan inni du'ee waa tokko yoo argu isa du'ee caalaa kan irratti haa ta'u barbaadu namoota amma lubbuun jiran haftee albee haftee rafaa ta'anii magaalaa Shaambuu daandiirra kan nyaatan kan uffatan tokko kan hin qabne kan ganamaaf galgala harka namaa ilaalanii maaltu jira maal fidanii dhufan maal jedhanii namoota walii yaafatantu baay'inaan jira. Kanaaf amma danda'amaa ta'etti kan nuti jennu kana nu jennu kan baay'ee namatti dhaga'amu namoota kaleessa maaliif jennaan naannoo sanatti dhalattisiin jedheera. Namoonni kun haala isaaniitti jiraachaa turan haala isaaniittiin jireenya isaanii gaggeessaa turan sirriittiin quba qabu. Maaliif jennaan naannoo sanatti namoonni yoo xiqqate inni jireenya gadi aanaadha jedhamu horii eleenfatu 3-4 manaan dhabu. Kana jechuun yoona kana itittuu baaduu keessumaa yeroo amma itti jirru kun yerootti asheeta ala bahanii kutatan yerootti dinnicha ala boroo isaaniirraa qotanii nyaatan ture. Garuu kana hundumaa waan qotan osoo naammatiin sana hundumaa dhabaniitu har'a ta'anii harka namaa ilaalu. Sanatu baay'ee namatti dhaga'amu baay'ees nama dhukkubsa. Kanaaf anaaf obboleessi koo Daani'el yookaan kara deeman amma tokko deemnee waan bira argine waan ijaan argine keessaa waan nama gaddisiisu inni guddaan dubartii tokko dubartii ayyaantu Qilaa kan jedhamtu tokko jirti. Abbaan warraa ishee naannoo Jaanjimmar ana jaardagaa jaarteerraa ganda Jaanjimmar jedhamurra abbaa manaa ishee dura jala ajjeesanii achii kaate isheen tilmaamaan naannoo kiiloomeetira 70 kan ta'u gara magaalaa Shaambuutti lukaan dhufte mucaan ishee rakkina beela shaayee daabboo guyyaa meeqa oolee erga dhugee yeroo tuma hoollatee lubbuun isaa dabarte jette. Irra atti aane isheen ulfa waan turteef dhuftee dhiyeessee waan isheen ittiin jirtu amma immoo danda'ametti suuraanis ta'e viidiyoonaan agarsiisuuf yaallee turre. Namoota akkas akkasii namoota guyya tokkotti namoota 12 dhabantu jira. Abbootii qabeenyaa dur konkolaataa meeqa qabantu taa'ee ijaan harka namaa ilaalaa ture. Ani baay'een gadde maaliif jennaan hiriyaa koo jaanitti himaan ture. Namoota as jiran parsantaa 95 nan beekaa jechaan ture. Maaliif jennaan achitti dhalatte maal akka ta'e sirriitti hin beeka. Gaafa boqqolloo sana safarree itti ilaallu osoo himimmaan ijaa ganna roobu garuu dhiirri boo keessatti bu'aa dhiisii otuun jedhu ofiin ofii of lolaan boqqolloo sana safarree kennaafi turre. Kanaaf ammas jara kana bira haa dhaabbannuun jedha yoo kan biraa jiraate immoo daanii koo ittiin dabala. Hayyee toorarraa nu jalaatiin deemin. Ani kolfaallee bu'aallee isinittan hima uummata bal'aanana wanti Oromoo kun rakkinni ta'a.